Kan dhuftan hordoftoonni kiyya dikteerii ji'oofiraalii jalatti argamtan jechuudha. Baga mana kana seentanii maarraa irra viidiyoo ajaa'ibaan isinii qabadde dhufe innis maali? Keessumaa jechuudha yeroo marsaa laguun nurra jirutti wal qunnamtii saalaa fedhinnaan isa ta'u diqqas haa ta'u gudeedamuu isa ta'u fedhiima keenyaan gochuu isa ta'u namoonni hedduun hin ulfoomnu jedhanii amanu tariitiin carraan ulfaa'ullee akka jiru waan kana adda baaseen kan isinii himu ta'a. Please namoonni hedduun viidiyoo ilaaltu garuu viidiyoo laayikii gochaan jirtan subscribe gochaan jirtan isin tokkoon isin subscribe gootaniin ana biratti mul'ata. Please subscribe naaf godha. Viidiyoo kiyyallee namoota hedduu bira akka ga'uu fi gara Facebook-aatiin akkasuma share of jalatti gochuudhaan laayikii tuqaa koomentii barreessaa na jajjabeessaa isin jechuun barbaada. Anillee viidiyoo dabalataa akkan qabadhee isinii dhufuuf na gargaara waan ta'eedhaaf amma gara viidiyoo deemnu obboleeyyan. Nafana tura. Dokter shamarreen tokko osoo laguun irra jiru yoo dhiira wajjin bultee hafuu danda'a. Maaloo jetti obboleettiin keenya yeroo marsaa laguu keessa ta'anii wal qunnamtii saalaa dalaguuni dhiibbaa akkamii qaba? Takki nutti hafuu danda'a ulfaa'uu dandeenyaa jetti obboleettiin keenya gaaffii kana yeroo darbe keessa irraa dubbadheetiin ture. Tariitiin namoonni haaraaleef seentaniif tarii viidiyoo keenya arguu dhiisuu dandeessu. Kanaaf kan isiniif ibsu ta'a. Haga dhuma qophii sagantaa kiyyaatti nafaana turuun isinirra jiraataa jechuudha. Jalqaba irratti jechuudha miidhaan yeroo wal qunnamtii yeroo marsaa laguu jechuudha wal qunnamtii saalaa dalaguun miidhaa lama akka qabu isinii kaaseen ture akkasuma faayidoota gosoota afur akka qabu isinillee isiniif kaaseen ture sanan bal'isee isiniif ibsuu yaala nafaana tura. Miidhaan isaa jechuudha akkuma kaaste namoonni hedduun shamarroonni hedduun namoonni hedduun akkatti hubannoo qaban hawaasni akkatti hubatee jirutti yeroo marsaa laguu wal qunnamtii saalaa yoo goone ispermiin dhiiraa sun nu keessatti hafuu hin danda'u takkiin nutti hafuu hin danda'u takkiin mucaa daa'ima argachuu hin dandeenyu ulfaa'uu hin dandeenyu jedhanii amanu no dogoggoraa jechuudha. Dubartiin takka qaamni saalaa shamarranii eega wal qunnamtiin itti dalagamee boodee haga guyyaa 5 haga 4 sanaa ol turuu danda'a ispermiin dhiiraa qaama saalaa keessaa jechuudha. Sana jechuun yeroo hattan diqqata jechuudha gara dhumaarra si'i wal qunnamtii saalaa dalagee marsaa laguu keetti gara dhumaatiif deemu yookaan daladdu taate guyyaa 5 arfan sana eeggate marsaa laguu keetti sana gaditti yookaan sirraa dhaabbatu ta'e sana eeggate yeroo marsaa laguu sirraa deemutti gara ulfaatti jijjiiramuutti seenaa jechuudha. Guyyaa 4-5 waan turuudhaaf jechuudha. Kana jechuun namoonni yeroo marsaa laguu ulfaa'uu akka danda'an carraa qabaa jechuudha. Carraa qabeessa ta'e argameeti jira jechuudha. Yeroo marsaa laguu gara jalqabaa osoo hin taane giddu galeessa takkiin gara dhumaarra yookaan daladdu taate carraa ulfaa'uu ni qabdaa jechuudha. Carraa ulfaa'uu xiqqishoo dhibban jenne xiqqishoo ni qabdaa jechuudha. Akkasumallee yeroo marsaa laguu kana wal qunnamtii saalaa dalaguun dhiibbaa garaagaraa ni qaba. Innoo infekshinii garaagaraaf saaxilamuu dandeessa jechuudha. Infekshinoota garaagaraaf saaxilamuu dandeessa. Faayidaa isaa eega miidhaa isaa kaasnee faayidaa isaa kaasuun illee nurra jiraata jechuudha. Faayidaan inni qabu fedhinnaa wal qunnamtii saalaa dabala. Yeroo boodatti jechuudha fedhinnaa wal qunnamtii saalaa haalaan dabala. Dhukkubbii yeroo marsaa laguu ni hir'isa. Akkasuma mataa bu'uu garaa ciniinnaa yeroo sanatti ni hir'isa jechuudha. Kun faayidaa yeroo sanaati jechuudha. Asumatti gurra keessa kaadhaa thank you galatooma.